Hello? Harka fuune akkam jirtu? Obbo Leencoo? Obbo Leencoo. Waajjira keessi meeshaalee qonnamaatiif irraa isin bilbilu. Boraaf gaaffiif waan nyaattanii sa'a 3tti akka argamtan isin beeksuufi. Tole. Nan argama. Hayyee. Gam bakka dheengadda dhanni qormaata qoramu achi haaf gaaffiif naaf bilbilan. Sagamii ko baay'ee namatti tola. Oh. Gammeedha. Waajjira keessi meeshaalee qonnamaatiif irraa isin bilbilu. Boraaf gaaffiif waan nyaattaniif sa'a 3tti akka argamtan isin beeksuufi. Tole nan argama. Tole. Hayyee galatooma. Tole. Gammee ko. Gammee. Hello. Akkam? Burganama hojii qabdi.
Asii irraa. Kan isiniif fiilamee ture kanaaf inni. Maqaan keenya ture? Leencoo. Oo leencoon sida? Amma itti gaafatamaa waajjira keenya waan hin dhufneef haala kana boqonnoo keeti. Tole. Tayyee. baay'ee namatti tola. Amma na bira ga'uu hin danda'u. Tole. Gaafa na siifan bilbila. Tole tole. Waaw. Maaltu si mudate? Waan isin gargaaruu danda'u qabaa? Amma keenya dhukkubsatee dhiiga barbaadaa jiru. Maaliif maallaqaan hin barbaadnu ree? Egaa maal gochuu dandeenya? Maallaqaa isa argachuu eeggan dandeenya. Namni nu gargaaru si erga dhibame. Isin obsaa. Waaqayyo wanta qopheesse qaba. Konfirmaatan qabachuudha ree. Maali waaqayyaan hunduma isaas tidhiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Harmee isaaniitti uffatee hospitaala seenee jira. Achittis akka dhiigi isaan barbaachisu isaanitti himan. Akka carraa moo dhiigni isaanii gurguree isaanii garaa agarsiisa. Maallaqaanis ta'e namni nu gargaaru sun dhugan. Anis akkuma kee kanarraa itti godha. Gargaaruuf hin ture garuu carraa isaan gargaaruu hin argan. Gartuun dhiiga isaanii garuu malee. Gartuun dhiiga isaanii oofilaasi kan gosa akkasuma. Maalo polisi ko adraa kiinu gargaara. Tole tasgabbaa. Ganama waan baay'eetu na mudate lakkaa waaqayyo beekaa gatii ta'ee fedha. Lubbuu tokko fayyisuuf ta'uu danda'a. Sinin gargaara. Garuu firummaan keessan maayina? Yaa obboleessa koo firooma dhiigaa dhiisiiti. Ani isaaniin illee ijaan argee hin beeku. Garuu miira gaddaa isaa itti liqimsatan wanii jirantu laphee koona raasennaa hin gargaarsaaf itti godha. Garuu carraa isaan gargaaruu hin argan. Amma immoo ergaa itti dhufte ani bakka hojiitii waa hin ariifadhuuf dhimma ariifachiisaa waan hin qabuuf nan deemaatti isaanii wajjin turii isaan gargaara. Galatoomii ulfaadha. Jabaadhaa isinis. Ani sinin gargaara tole tasgabbaa. Amma adeemnu ree. Waan baay'eetu na mudate. Sababa keetiif jedhee hanga yoonaan qoramu. Siin ibsa koo waan baay'eetu na mudate. Taa amma akka dhuftee hin tima.
Ijoolleen akka waamama dhufanii yeroo seenan. Eeyyeen teessisi. Ol seenaa. As dhufaa jirtu turte moo? Iyyee no. Asii hojjettamu ati? Anasiin hojjedha. Baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola gocheeti gooti. Gaarummaa ati gooti baay'ee waan namatti tolu. Gaarummaan ofiif waanta jedhameef itti fufuu qabda. Baay'ee waan nama boonsudha waan ta'eef. Galatoomi kenna. Tole. Waldorgomtoota keenya lamaan madaalii keessan marsaa jalqabaa darbuudha. Guyyaa afgaaffii keessanii irraa geessanii baga gammaddan. Amma kallattii himaan gara afgaaffii keenyaatti dabarra. Egaa akkuma beekamu waajjirri keenya bu'aa olaanaa galmeessuudhaan sadarkaa sadaffaa irratti argama. Bu'aan kunis kan inni ittiin galmaa'e nama jabaaf, nama cimaa, hojii isaa kabaju, yeroo isaa kabaju, akkasumallee itti gaafatamaa isaa warra wajjin hojjetu nama kabajuun obbo Tulluu Guddaa nama jedhamu galmaa'e. Ammas waajjirri keenya kun sadarkaa amma irra jiru kanarraati. Sadarkaa olaanaa gara sadarkaa tokkoffaatti fiduu danda'a jechuudhaan kan nuti ilaallee fudhannu obbo Gammachiisuu Uummataa darbeera. Obbo Kenna. Baay'ee galatooma, baay'ee guddaa galatooma. Carraa kana dursitanii naaf kennu keessanitti baay'ee guddaa galatooma. Garuu jiruun kun anarraa caalaa obboleessa koof barbaachisa. Carraa kana dabarsaa isaaf kenna. Maal obbo Kenna sin garadha. Carraa kan isaaf barbaachisaa na caalaa. Maal tole naan jedhaa. Bara Fuggisoo teessoof haadhoo galaafatu keessa nama akka keetirii kan barbaadanii arguun illee ulfaata. Gaarii hojjetanii gaarii argatu. Jallina yoo facaafatu jallinuma sana dachaan hammatu. Egaa waajjirri keenya guyyaa lamaan kana gidduutti wanta sirreeffachuuf malaa sirreeffate lamaan keessan akka hojii kana jalqabdan carraa kana saniif laanneera. Tole obbo Kenna guddaa galatooma. Naaf ulfaadha. Galatooma. Galatooma.